buqonnaa kana cufuu qabna. Keenya qe'ee keessatti walokkoraa kan biraa dhufee salphinutti galcha. Qe'een Oromoo nagaa taanan Itoophiyaa nagaa taati. Gaafa mariin gaafa fashalaa jedhamu iddoo tokko tokkotti dhukaasa irra bulame gammachuudhaan. Oromiyaa keessatti ammaan booda gaabii walitti uwwisaa ooluun hin danda'amu. Oolmaa caffee Oromiyaa ibsa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatiin mee maal jedhan waa'ee nageenyaatiin wal qabate keessattuu maaltu jedhame? Maaltu dhugaadha maaltu sobaa waan amma lafarra jiru maaltu wal fakkaata kan jedhu bifa tokko viidiyoo isaanii waliin dhageeffannaa. Akkasuma waa'ee badhaasa gaabiidha jechuudha. Waa'ee badhaasa gaabii kanarratti yeroo waa'een ibsa badhaasa gaabiidha dubbatamu kanatti kaleessuma immoo ollaa isaaniitti waan biraatitu ture jechuudha. Mee kana waliin ilaalan Abduu Moobaala Birraahii bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isin jira. Viidiyoo oolmaa caffee kana gadi qoota akka waliin dhageeffanna keessattuu waa'ee nageenyaa yeroo hundayyuu nuti nageenya wanti nuti jiru waa'ee nageenyaati jechuudha. Wanti rakkoo Oromiyaadha Oromoo kan harkaa qabu waa'ee nageenyaati jechuudha. Yeroo hundayyuu jechuudha caffee Oromiyaa kanarraa wanti haasawamu yeroo hundayyuu Oromoon waa'een rakkoo nageenyaa kuni achirraa akkas jedhamee achirraa akkana jedhameedha. Jechuun akaala akkasiisan abdii jechuun akkaatuma fakkeenyaaf gaafa durii irraallee jechuudha. Haasawni karaa televizyinaatiin foddaa televizyinaatiin dabru yookiin karaa caffee kanaan dabru yeroo hundayyuu mataa akkas jedhanii laata akkami ka jedhudha. Karaa hojiitiin ammoo akkami ka jedhusi waanuma naati arginu kana jechuudha. Karaa oolmaa caffee Oromiyaa irratti wanti haasawamaatiin ture wanti jechamaatiin ture wanni hundinuu godhamaa jedhamaatuma ture jechuudha. Irra guddatti ammoo wal faarsuu fi hojiilee isaanii jechuun kana hojjenne kana goone waan jedhudha. Walumaa galatti haala Oromiyaa keessa jiru waa'ee rakkoo nageenyaa waa'ee gartee rakkoo karaadhaa rakkoo barumsaa rakkoo diinagdee haala adda addaa irratti gaafiin bakka bu'oota caffee irraa kan dhiyaate ni jira akkasumatti kaa deebiilleen itti kennameeti jira jechuudha waa'ee nageenyaati. Yoo maayyoon Oromoodhaan nagahaan bobbaatee galti iddoo nageenyi hin jirre keessatti iddoo bakka rakkoo nageenyaatiin wal qabate qotee bulaa keenya manni isaa jalaa barbadaawaa jiru qabeenyi inni hin qabne diqqaan qotee bulaan inni qabeenya hin qabu qabeenyi inni qabu harkarraa afaan facaafatee rooba samiirraa itti eeggataa yoo roobni gartee irraa dhaabbate beelawaa yeroo kan gartee yoo roobni achiin itti fufee caamurii achiin beelawaa akkasumattuu ammoo mana isaa geette manaa waliin jalaa barbadeessaa haala akkasiisan keessa jira waan ta'eef yeroo hundayyuu nuti abdiin keenya gurri keenya caffee maal jedhe waa'ee nageenyaa irratti maal jedhan waa'ee gartii kana irratti maal jedhan ka jedhudha yeroo hundayyuu gurri keenya jechuudha. Jechuun karaa mootummaa qofaan isa jedhudhaa fi ammatti gartee kan taankii fi baankii qabu kan gartee humna qabu mootummaadha waan taateef yoo karaa mootummaatiin karri baname akka afaanii jedhamu kanatti yoo karri baname karaa mootummaatiin karri banamnaan karaa biraatiin salphaadha jedheetiin yaada. Kanaafuu mee waa'ee nageenyaatiin wal qabatee maal jedhan ibsaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa kana dhageeffadhame. Kanaaf mootummaan keenya karaa nagaatiif karri isaa banaadha. Badii nama onaa nugaa karaa nagaatti deebi'aa qe'ee keessanitti galaa jennaan. Buqonnaa kana cufuu qabna. Uummanni keenya finxaaleeyyiin abbaa barbaadeetti galee qe'ee isaatti yeroo isa salphisu salphinni kana caalu maaltu jira? Keenya qe'ee keessatti walokkoraa kan biraa dhufee salphinutti galcha. Buqonnaan kun cufamuu qaba. Qe'ee Oromootiif nagaa tasgabbiitu isaaf mala. Isa kanaaf hunda isaanii karaa nagaatti deebi'aa jennaan. Qe'een Oromoo nagaa taanaan Itoophiyaa nagaa taati. Oromiyaan nagaa taanaan Itoophiyaa nagaa taati. Kanan beeku qaamoleen kun. Oromiyaa okkoruudhaan ala Itoophiyaa homaa gochuu akka hin dandeenye hin beeku. Warri abjuudhaan 4 kiiloo bulanis karaan ittiin dhufan fagoo akka ta'e hin beeku Oromiyaadhaan alatti. Karicha guyyaa guyyaadhaan nagaa Oromiyaa buufnetti itti fageessaa deemna. Araat kiiloo kan taa'u walqixxummaa bilisummaa obbolummaadha. Humna sabaaf sablammootaati. Kanaaf warri qe'ee Oromoo okkoruudhaan humnoota kanaaf haala mijeessaa jiran dogoggora seenaa hojjechaa jirtu karaa sirriitti deebi'aa jennaan. Warreen immoo kana tuttuqanii kana ibidatti itti kaa'anii sochoosan milkooftanii jennaan. Gaafa mariin nagaa sun godhamu warri muufatee sana danquudhaaf halkanii guyyaa irratti hojjetee danqeetu jira. Gowwaan keenyas of dhaga'uu dhiisee ummata isaa dhaga'uu dhiisee hawwii ummata isaatiif bitamuu dhiisee diinaan gorfamee allayyaa seena. Diinaan hoogganamee diina gammachiise. Gaafa fashalaa jedhamu iddoo tokko tokkotti dhukaasa irra bulame gammachuudhaan. Maaliif hawwii isaanii kan jiru kaayyoon badii isaanii kan jiru Oromoo diiguu keessatti kaayyoo isa keessa dhokatee waan jiruuf jecha. Kanaafuu karaa badii kanarraa deebi'aa boqonnaan kun haa cufamu.
nagaaf tasgabbii buufnee wanta ummanni keenya qabsaa'ee fi asiin ga'e kana hawwiisaa kana haa dhugoomsinuu kallattii maraanaa ceesnuu jennaan humnoonni kun deebi'uu karaa sirriitti deebi'anii ga'ee lammummaa isaanii ba'uutu irra jiraata. Ga'ee isaanii ba'uudhaaf har'as hin dukkanoofne har'as otuu godhanii ummata keenyatti ulfina horuu har'as otuu godhanii ummata keenyatti maqaa horuu ummanni keenya xiqqaa guddaan beekaa wallaalaan hundumtuu hawwiidhaan nagaaf tasgabbii gama hundaan guutuu ta'e ummata isaatiif hawwaa jira waan ta'eef kana keessatti ga'ee keessan akka taphattan irra deddeebi'ee waamicha karri keenya banaadha nagaaf jennee jira. Tokko amma waanuma xinnoo hojjetee daggasaa oolu. Karri banaa ta'uun karri akkami ammoo kan baname koottaa galaa kan jedhudha. Hedduminaan waa'ee nageenyaa irratti ani fakkeenyaaf kaleessa kan arge caffee irratti kan gartee shimalis dubbate guutuun isaa jechuun hangana qofaa miti guutuun isaa kan inni haasa'e jechuudha. Koottaa galaa warra ammallee yaamicha keenya fudhatee karaa nagahaatiin galee baay'ee tokko galatoonfannaa kan jedhudha. Jechuun karaa nagahaatiin akkuma isaan yaaman kanatti gartee akkuma isaan jedhan kanatti galee yoo nageenni bu'eessa akkasuma gartee haadhi siinqeellee yaamtee yoo galeef abbaan gadaas yoo yaamee galeef akkasuma gartee abbaa gadaatti yaamee kortu galee sanii beeytanii akkasittillee yoo galeef nuti nageenyummaan bu'uudha. Galee nageenyi bu'aa karaa kanaan ammoo furmaanni dhufa akka jedhu anaatii wallaalaan kun ni beekna nama siyaasaatii miti yookiin ammoo nama biyya bulchuu miti abaa'oo deeggaraa ta'uun badhaanii deeggaraa ta'uun nama barbaachisu namni akkasii gartee taraan kun ni beekaa jechuudha jechuun karaa ammayyi koottaa galaa kana koottaa galaadha kan argine kaleessa fakkeenyaaf amma haasawwan anas keessatti tokko wanni guddoon na gammachiise maali gaafa dhihoo Taanzaaniyaatti mariin araaraa taa'amee marii araaraadhaatiif godhaatiin turre isaan keessatti warra waan san itti yaadee gartee akkasitti fashalsuudhaaf irratti hojjetaa ture fashalsitu jira jedhe gowwaan kennalleen warra gammachuu keessa dhukaasetu kana taayyeelleen jedhe jira jechuun kam akka ta'in beeyin taayyeelleen gartee qaama mootummaa waan kana godhetu jira jedheetiin jechuun ilmaan warruma caffee kana keessa jirudha kan inni gartee gaaf san quba itti qabaatu jechuudha taayyeen gaafa hidhaa hin seenin duratti jechuudha jechuun taayyeen jedhe sanidha amma fakkeenyaaf Shimallis illeen kan inni dubbate jechuudha. Jechuun fakkeenyaaf ammaan yeroo tokko wanni gartee caffee kanarratti haasawamu kun eenyuudhaaf haasawama ka jedhu gaafii keessa nama galcha jechuun yoo dhugaadha naannoo gartee nageenyi hin jirre ta'e malee amma naannoo nageenyi hin jirretti naannoo nageenyi jiru yoo taate malee jechuu kiyya naannoo nageenyi hin jirre fakkeenyaaf bakka wal waraansi waboodhaa fi mootummaadhaan jidduutti deemaatiin jiru keessatti ajara kenna Oromiyaa keessatti hedduun keessan mee bakka nageenyi ijoollee bakka nageenyi hin jirre jirtantu beeka fakkeenyaaf haala akkaataa godhamaa jiru waan uummata irratti hojjetamaatiin jiru eenyuun irratti hojjetamaa jira eenyutu uummata miidhaa jira kan jedhu uummanni ansa waa warri gubbaadha haasa'u kana waa warri gadi hojjetu kana tadi waa warri gubbaa haasa'u kana maal akkami duudaaf garaa bar wal faallaadha uummanni keenya miidhamuu qabu uummanni keenya akkas ta'uu qabu uummanni keenya ka miidhaa jiru eenyuun maa eenyutti himan afaan Oromootiin haasawaa jiran akka addunyaaf hin jenne afaan Oromoo haasawaa jiran. Afaan Oromoo kanaan uummata kanaaf natti fakkaata kan haasawu moo kaabinee isaanii kana harka dhoosisanii fakkeessuudha moo akkamiidha. Hundaafiyyuu akkuma gartee karri keenya araaraaf banaadha jedhame kanatti osoo dhugumatti gartee banaa ta'ee karaa ittiin dhugumatti araarri bu'utti karaa gartee ittiin addunyaan ittiin namoonni wanni kurree waan haaraa akka biyya keenyaa qofaa miti akka hayyoon illee jedhanitti jechuudha akkaataa biyyoota namaa keessatti illee itti warri wal waraanuu lameen ittiin araaraman akkaataa gartee qaamni ittiin mootummaa fi qaamni yookiin gartee riphee loltummaadhaan ittiin wal waraanuu araaramaatiin turan akkaataa itti addunyaa Afrikaa keessatti illee godhamaatiin tureedhaan yoo kan godhamu taate karri banaachuu waan ajaa'ibaati jechuudha. Kanaafuu nuti akka hundatti iyyuu nagaa uummata keenyaatiif kan barbaannu iddoo nageenya hin jirretti uummanni keenya aarsaa hadhaawaa kafalaatii jira jechuudha. Bakka iddoon waboo fi mootummaan itti wal waraanaa jiru keessa ilma dargaggeessaa qubaan kalakkaan malee arguu hin dandeessu. Yoo jiraate waan biraati ka baqqaanii farrajama. Farrajamuu bira barama dargaggeessaa miti. Jaarsoliin qotee bulaan abbootiin keenya ka waa'ee kanaa irraa quban qabne akkam maal ta'amaa jira. Re'ee takkatti magaalaa geessee gurguratu horii tokkocha magaalaa geessee gurguratu midhaan isaa magaalaa geessee gurgurate ilmaan isaa daara ittiin baasu haga dadhabu takka re'ee isaa magaalaa geessee gurguree midhaan ittiin bitatu warra gammoojjii haga dadhabu takka iddoo nageenyaatti wal qabate jechuudha. Tole hayyee kan biraa immoo kan akkuma faniititti fanii ta'e immoo waaruma dhugaan hawaasa keessa jirudha. Wanni kun ammoo hojiidhaan osoo godhame waan bareedaadha. Waan wal badhaasuu wal uffisuu wal guddisuu haala akkas akkasii irratti kan tokko amma waanuma xinnoo hojjetee daggasaa oolu wal shallamaa oolu. Oromiyaa keessatti ammaan booda piroojeektii abbaa barbaadee eebbisuu dandeessa diggisiin hin danda'amu wal shallamuun gaabii walitti uwwisaa ooluun hin danda'amu.
Reefoo jiraate reeffatti maruun hin danda'amu. Hojiirra jirra hojii jalqabne waan xixiqqoodhaan warri waan akka waan guddaan hojjetame fakkeessitan alleeyyaan taane uummata keenyaaf qopheessaa jirtu. Kufaatiin taane salphinaan taane. Piroojeektii kan eebbisnuuf nuyi kanaan dura kufaatii piroojeektii xumuruu dhabuu ture isaan hambisuufi. Namni martuu waan jalqabe akka xumuruufi. Kana kaayyoo isaa waan biraa miti. Nama ittiin ulfeessuudhaafis nama ittiin kabajuudhaafis miti. Oromiyaa keessatti piroojeektii tokko nama ijaaree yookiin ammoo gartee nama hojii wayii irratti bobba'ee inni kun hojii akkasii hojjetee hojii boonsaa hojjetee jedhamee badhaafamuuni gaabiin itti uffifamuuni harka dhahuufiin hin jiraatu kana booda nuti wanti hojjennuufi jedhan viidiyoo kana ni gabaabse malee nuti wanti hojjennuufi fakkeenyaaf piroojeektiidhaan akkaataa gaafa amma dura dhagaa bu'uuraa kaahame jechuun dhagaan bu'uuraa kaahame dhagaa bu'uuraatiin uummata keenya soban sana osoo hin ta'in waan hojjetuu qabnuufidha waan dirqama nurra jiruufidha kan hojjennuuf malee yookiin gartee uummata ittiin sobuudhaaf yookiin harka ittiin dho'isfatu ittiin badhaafamuu fi miti badhaasni kennu uummata Oromootiidha kan isaan jedhan jechuudha. Yoo dhugaa taate waanuma sirriitti kunillee kaleessa jechuun gaabii wal uffisuun kana booda gartee harka waliif dhahuun sirrii miti uummata keenya qilitti oofaa jirtanii dhaabaa jedheeti jira Shimallis Abdiisaa dhugaa dubbachuuf waanuma sirriitti kun. Ammoo kaleessumatti biiroon barnootaadha haala kanaan jechuudha. Eenyu jennaan Birhaanuu Naggaa Dr. Bariisoo jennuuni Dr. Bariisoo Naga'oo jechuun abbaa gadaa Bariisoo Naga'oo jennuuni ta'a jechuudha. Akkanatti abbaa gadaa Bariisoo godhaniitiin Birhaanuu Naggaa jechuudha. Kan ijoollee kuffisuudhaan fixe san namni tokko gartee qulqullina barumsaatii fooyyessa jedheeti faarsaa. Tai isaanis sanumaaf badhaasanatti fakkaata. Akkanatti shaashaa godhanii itti uffisanii abbaa gadaa godhaniitiin haala kanaan cukkoo harka kaanii kunoo cukkoo qabatee akkasitti gartee Birhaanuun Dr. Bariisoo jechuu kiyyaa akkasitti gartee zanaa jedhee dhaabbata jechuudha. Walfaallaa waan waliin fakkaanne walfaallaadha jechuudha. Gaabii reeffa qofaan maramaa maali Dr. Bariisoon Dr. Birhaanuu Naggaa ministeerri barnootaa reeffa yoo ta'e dhugaa jechuun reeffa namichi kun lubbuunuma qaba natti fakkaata amma jechuun barumsa fatanarra turtee ijoolleen amma jechuudha jechuun reeffa miti kan namichi lubbuun keessuma jirti ammatti jechuudha. Reeffa malee ilma namaa jechuun kan lubbuu qabuudhaan kana godhee akkas godhee Oromiyaa keessatti kana hojjetee kana godhe jedhamee gaabii uffisuun gaabii qofaa miti kun cukkoo itti dabalamee fi akkasitti gartee zanaa jedhee cukkoo isaa qabatee ittiin dhaabbata cukkoo isaa kana ganaa deemee borcii isaa sanitti guutuudhaaf deema Dr. Birreen jechuudha. Reeffa miti Dr. Birhaanuu Naggaa reeffa miti borcii guddaa kana qaba garaa qaba akkasumatti gartee lubbuulleen keessa jirti gaabii kan uffateetu miilaan deemeeti gabbu'e kun cukkoo isaa harkatti rarraafate jechuudha. Yoo ammoo kana booda asitti dhaabbatuudhaaf deeme kana booda gaabii uffatu jechuun uffisuun gaabii wal badhaasuun kana booda asitti dhaabbatuudhaaf yoo deeme hin beeknu jechuun kana booda Dr. Birhaanuu booda hin barbaachisu ta'e garuu ammoo haga kaleetitti turee jira jechuu barbaadeetti hanga kaleessaatitti tureeti jira. Caffeen Oromiyaadha yaa'ii isaa kana keessatti waan bal'aa irrattidha kan inni gartee mari'ataatiin oole kan inni gartee irratti haasawaatiin irratti deebii kennaatiin ture. Ibsi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaallee daqiiqaa dheeraadha jechuudha. Ibsi pirezidaantii mootummaa qoftiinuu karaa daqiiqaa 40 kan dhiyaatudha. Akkasuma gartee afyaa'iidhaan caffee Oromiyaa irraa jechuudha. Gaafiileen adda addaa kan waa'ee gartee haala yerootiin wal qabatu kan Oromiyaa keessa jiru hundinuu wal duraa duubaan gaafiin babbareedaan as keessatti kaa'amallee hedduutu jira jechuudha. Kanaafuu guutuu isaa isinis jala seentanii dhageeffachuu dandeessanii anas keessaa kan amma nutti jiru waa'ee gartee keessattuu rakkoo nageenyaatiin wal qabatu kan amma rakkoo keenya ta'e kanaan keessa gartee hagamma keessaan bureessiniif dhiyeesse malee jechuudha. Ana Abdurrabdu Moobaala Biraayii hanga qophii biraatii wal deebinutti nagaa tura.